aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume, seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, kalafa keessa jiraatu dabalate, seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraan deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Hawaasa dinagdee tumsuu keessatti waldaaleen hojii gamtaa akka isaan cimanii hojii gabaa tasgabbeessuu fi alergiirratti bobba'an deeggaruun murteessaa ta'uun himame. Ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa hojii waliigalaa baranaan milkaa'inni galmaa'uu beeksiseera. Jaldeessa Bakkasaa. Mootummaan karoora dinagdee hiyyummaa hir'isuun badhaadhina sadarkaa maatiitti mirkaneessuu qabatee hojjechaa jiraachuun isaa ni beekama. Kun akka milkaa'uu fi keessumaa imaamataawwan qopheessuun uummata imaamaticha hojiitti hiikuu kakaasuu fi dadammaqsuun akkasumallee qaama dhimmicha kallattiin irratti hojjetu caasessuun hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Sektoroota hojii dinagdee si'eessan keessaa waldaaleen hojii gamtaa isaan tokko. Guddina biyyaa itti fufsiisuu fi rakkoo hawaasummaa miseensota isaanii gama hiikuutiin akkasumallee fayyadamummaa mirkaneessuun cinaatti ga'ee fi hirmaannaan isaanii guddina diinagdee biyya keessatti qabanii dabalaa dhufee jira. Waldaaleen hojii gamtaa uummanni magaalaa fi baadiyyaa jiraatu qabeenya naannoo isaa jiru bu'uura irraa godhachuun rakkoolee hawaas diinagdee isaa akka hiikkatuu fi gurmaa'uun hojiin bal'aan hojjetamaa jira jedhan Daayirektarrii Koominikeeshinii Ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa Firoomsaa Abarraa qoommii addatti waliin qoodanneen. Ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa galma fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuudha. Inni guddaan hojii hawaasummaa irratti hojjechuu keessattuu hojiiwwan waldaalee gurmeessuu, hammayyoomsuu, ceesisuu fi kan ce'an immoo gara dinagdee guddifachuutti akka isaan deeman kan inni bal'inaan hojjechaa jiru. Kana keessaa hojiiwwan oomisha isaanii gara biyya keessaa biyya alaattis ergachuu, qabeenya argame immoo waldaaleen qixa sirriin akka irraa fayyadamuu danda'aniif hojiiwwan galma gurguddaa kana keessattuu dhimma diinagdee hawaasummaa irratti galma godhatee kan inni socho'aa jiru jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti waldaaleen hojii gamtaa bu'uuraa 17,000 ol kan jiran yoo ta'u, yuuneennotii 111 akkasumallee federeeshiniin tokko hojii keessa jiraachuu dubbatu. Ejensiin babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa gubbaarraa kaasee waldaalee yuuneennotaa fi federeeshinii qabatee federeeshinii tokko waldaalee gara 17,000 akkasumas yuuneenii 111 Oromiyaa keessa kan jiranii isaan kun hojiiwwan gama adda addaa hojjetu. Qonna irratti kan hojjetu jira, itti fayyadama irratti kan hojjetu jira, qusannoo fi liqii irratti kan hojjetu jira. Isaan kun hojiiwwan hawaasa fayyadamaa taasisan keessa yookaan qonnaan bulaa keenya fayyadamaa taasisan keessa isaan guddaadha. Ejensiin babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa qonnaan bulaa qofa otoo hin ta'in horsiisee bulaa keessatti illee ni hojjeta jechuudha. Kanaaf hojiiwwan gama hawaasa fayyadamaa taasisan keessaa inni guddaan oomisha isaanii yeroodhaan akka walitti qabatan, galteen qonnaa yeroodhaan akka hawaasa bira qaqqabu, galteewwan qonnaa bira qaqqabe immoo hojiiwwan jedhame sana waan jedhame sanaaf akka ooluuf hojiiwwan guddaan inni hojjetu kana keessa qusannoo fi liqiinis akkasuma hawaasni waa qusatee diinagdee isa jijjiiruu danda'u akka jiraatuuf kan inni hojjetaa jiru. Itti fayyadamni immoo meeshaaleen bu'uuraa bakka itti rakkoowwan ta'an bakka itti hawaasa keenya bira hin geenye akkaataa hawaasa keenya bira itti ga'uu danda'an bakka itti hojjetamu keessaa isa guddaadha waan ta'eef walumaa galatti hojiiwwan gama hawaasummaatiin ejensiin hojjetu isa guddaadha. Waldaaleen keenyas kanaaf bu'uura kanarra dhaabataniiti. Hojiin waldaalee cimsuu, babal'isuu, nageenya isaa eegsisuu akkasumallee bu'a qabeessa tolchuu fi hojjetamaa jiraachuu eeranii gama kanaanii hojiin milkaa'ina qabu galmaa'uu akeekan firoomsan. Milkaa'inni ejensichaa kan ittiin ilaalamu keessaa itti quufinsa hawaasni keenya bira jirudha. Inni jalqabaa jechuudha. Isa qofa otoo hin ta'in qorannoo ni geggeessina. Yuunivarsiitii tokkodhaan faana qorannoo geggeessineerra. Qorannoon sunis dhiyaatee bifa jedhameen bifa gurmaa'uu danda'uun faayidaansaa waan jedhameef sanaaf fayyadamaa jira moo fayyadamaa jiru qorannoo kana geggeessinirra duubdeebii nuu deebi'es
qorannoon sirriin geggeeffamuu isaatii fi akkasumas hawaasni keenya bifa jedhamee gurmaa'umsaa sirrii ta'uusaa kanaan adda baafanneerra. Kana qofa otoo hin ta'in milkaa'inni isaa kan ittiin ilaallu keessa coba tokkoon qonnaan bulaa irratti dhufuu danda'u yoo madaalledha. Sana keessa galteen qonnaa yeroodhaan hawaasa keenya bira qaqqabee xaa'oon sanyiin filatamaa keemikaalli yeroodhaan qaqqabee hawaasni keenya oomisha isaa oomishatee galfachuu dandeenya. Kan galfate immoo gabaatti jijjiirratee kiisii isaa seenuu yoo danda'e milkaa'inni eejensii waldaa hojii gamtaa ittiin hojjechaa jiru keessaa inni kan ittiin madaalamu keessa isa guddaadha. Kana qofa otoo hin taane yeroo har'aa waldaaleen keenya bu'aa argatan irraa yuuniinii waldaa isaati. Waldaan immoo qonnaan bulaadhaaf qooda isaa yoo qooduu danda'e waan mul'atu ittiin hojjetamuu danda'e. Kanaaf inni guddaan coba qonnaan bulaa keenya irratti gaccubuu yoo danda'e milkaa'inni keenya inni guddaa kana inni. Eejensiin kan dhaabate qonnaan bulaa dhaabate waan ta'eef qonnaan bulaan immoo irraa fayyadamaa jira yoo ta'e milkaa'ina keenya kanaan madaallaa jechuudha. Hojiileen akka milkaa'inaatti hojjetamanii akkuma jiranitti ta'e sababa rakkoo garaagaraan humna guutuun waldaalee hojjechaa hin jirre irratti hojii riifoormii geggeessaa jiraachuullee himani. Qabeenyi qonnaan bulaan kun bakka xiqqisaasaatu jira. Sun tarkaanfii fudhachuu qofa otoo hin taane seeratti illee as finneerra. Warri murtii hanga waggaa 16 murtee argatanii seeratti dhiyaatanitu jiru jechuudha. Himatamuu qofa otoo hin ta'in waan balleessaniif sana qabeenyi isaanii bakka jirutti akka qabamullee ta'e jechuudha. Hawaasa sanaaf akka deebi'u, hawaasni sun akka deebi'ee irraa fayyadamu. Kana jechuun waldaa bu'uura dakaati. Kana jechuun qonnaan bulaadha. Kana jechuun yuuniiniidha. Kana qofa miti. Bakka adda addaatti yuuniinoo adda addaa keessatti rakkoon uumame. Rakkoo sana immoo dafnii tarkaanfii fudhachuun sirreessuun kan sirreessine sana immoo sirrachuu isaa immoo deemnee immoo irra deebinee ilaalle akkaataa kanatti deemna. Waldaaleen hojii gamtaa ga'ee isaanii gaba tasgabbeessuu fi diinagdee biyya utubuu keessatti qabanii olaanaa waan ta'eef ergama isaanii qixa sirriin hojiitti akka hiikanii fi imaamanni qophaa'ee fi qajeelfamaa fi seeraan hoogganamuu qabu dhaamani. Qabeenya uumamaa kunuunsuu fi tursiisuun aadaa gabbataa uummanni Oromoo sirna gadaarraa dhaalee ta'uu namoonni biqiloota dhaabuu keessatti qooda fudhatan dubbatanii ashaaraan magariisaa hojii misoomaa dinagdee magariisaa ta'uun dinagdee utubuuf ga'ee kan qabu ta'uu himameera. Abirraa Tashoomaa. Biqiloota dhaabuun faayidaa hedduu qaba. Bu'aa isaaniin yoo ilaalaman kan nyaataaf oolan, miidhaginaa fi ijaarsaaf oolanii fi kan kana fakkaatan kaasuu dandeenya. Akkasumallee bosona ta'uudhaan bakka jireenya bineensotaa fi lubbuu qabeeyyii biroo ta'uun tajaajiluun cinaatti madaala uumamaa eeguun roobni waqtii isaa eegee akka roobuuf biqiloonni gahee guddaa qabu. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaanis akka biyyaatti biqiloonni faayidaa garagaraaf oolan biiliyoona 7.5 ol naannolee biyyattii hundatti akka dhaabamaniif hojjetamaa jira. Kana keessaas ammoo akka naannoo Oromiyaatti biqiloonni biiliyoona 5.2 ni dhaabamu. Dhimma dhaabbii biqiltuu waliin wal qabatee namoota dhuunfaan biqiltoota dhaabuu aadeffatan keessaa jiraataa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee aanaa Koloboo kan ta'an waliin turtii gooneerra. Maqaan koo Alamuu Erbisaan jedhama. An jiraadhu Gafarsaa Gujee aanaa Kolobooti. Aanaan qotaas biqiltuus nan oomishaani waan adda addaan hojjedha. Naannaa gosa 20 oliin hojjedha. Ture gara 87 calqabe biqiltuu kana. Bifa gosa irratti jijjiiree biqiltuu adda addaa hojjechuuti. Xaa'oo kootis waan hundaayyuu waan na barbaachisu mana kootis hundaa isumaanan tajaajila argadha. Aanaa wal maraas dhaabe simbiriit qoree manjaaru bakka naamni hin jiru baay'een deemee dhaabe tololtummaadha. Tololtummaan sammuun kee hin gammada yoo deemtee bakka hundaa hojjette. Biqiltuun tokkoffaa qilleensaaf sammuu keetiifis sammuun kee hin gammada waan adda addaa ilaalte qilleensaafis waan hundaafuu rooba sin harkisa lafti sakka lolaan biyyoo fuudhee hin deemne biqiltuun warra dhaabbate lafa sin qaba biyyoo sin qaba na waan adda addaati biqiltuun bataame roo jiraate roobni rooba na fuulduraaf qilleensi hin jijjiira goommanni hin jira qaara hin jira mixminni hin jira waan adda addaa ofuma kiyyaama oomisha naannis bu'aa qaba nama hojjete. Faayidaan biqiltoota dhaabuu irraa argamu guddaa ta'uu eeruunis namoonni biroonis hubannoo biqiltoota dhaabuu cimsachuudhaan hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Bu'aa qaba biqiltuun faayidaa qaba. Faayidaan isaa maali? Ilmoon namaa oo guddatte sideechiti. Kuni biqiltuun immoo sinnees yeroo mara si faana jiraata namaa namatti darba. Amma oomishan tajaajila si kennu kun maana murtamaa namaatti hin jiru. Bu'aa guddaa qaba. Na haa dhaabaniin jedha biqiltuun baay'isee tololtumarras waan hundaayyuu bu'aa qaba. Haa dhaabaniin jedhan ijaarsa amma gaattiraa dhaabe baargamoos dhaabeen jira. Na dallaan waan hundaa mannis isumaanis illee ijaaramu. Na nama xaqqama waan xaawulaa sintaa gaattiraa nama faranjii anamaa shaasis dhaabeen ture. Na bu'aa qaba fuulduratti gaaddisa bichaa hundaa waan hundaafu mana keessa qodaa meeshaa waan hundaan ta'u xaawulaarraa argama muka irraa argama jechaadha. Haa dhaabanii jira biqiltuu dhaabuu isaa kunuumsanii akka guddisan maqaan isaaniitis waan hunda qees ulfina kennaa biqiltuu namni dhaabe ulfina argata kabaja argata. Na biqiltuu warra abaluu jedhama malee biqiltuu abaluu sanii hin jedhamu biqiltuu abaluu jecha irrattuu ulfina argata biqiltuu karra ofii duroo dhaabbatan yaadannoo bara kanaa jedhan ammaan yaadannoo gizee Haacaaluu dhaabeen ture muka 22 umrii 36 maqaa isaatiin amma biqiltuu sana ilaalame ajaa'iba baay'ee guddata. Namaa namatti darba. Biiroo qonnaa Oromiyaatti daayireektarri misoomaa fi kunuunsa bosonaa obbo Katamaa Abdiisaa gama isaaniin ashaaraan magariisaa hojii misooma dinagdee magariisaa ta'uun dinagdee biyyaa utubuuf gahee guddaa kan qabu ta'uu dubbatu. Ashaaraan magariisaa jechuun dinagdee magariisaa
jechuudha. Hojiiwwan misooma qonnaa hojjennu misoomni qabeenya uumamaa osoo hin miidhamin magariisummaa keenya eeguudhaan manceensa qabeenya uumamaa otoo hin raawwatin misooma diinagdaa waa jechuudha. Qabeenya uumamaa kunuunsuu fi tursiisuun aadaa gabbataa uummanni Oromoo sirna gadaa keessatti horate ta'uu eeruunis aadaan qabeenya uumamaa kunuunsuu kun daran cimuu qabaas dhaamaniiru. Uummanni Oromoo aadaa gabbataa adda addaa qaba. Keessumattuu sirna gadaa yoo fudhanne qabeenya uumamaa jiru eeguu, misoomsuu, tursiisuu, waliin jiraachuu beeka. Kanaaf kun hojiiwwan misooma qabeenya uumamaatiif baay'ee murteessaadha jechuudha. Qabeenya uumamaa akkuma beekamu hiikoo isaarraa yookaan qabeenya uumamaan dhala namaatiif kenname waan ta'eef dhalli namaa immoo mirga itti fayyadamuusaa karaa seera qabeessa karaa sirnaan itti fayyadamee mirga dhaloota gara egeree immoo otoon sarbiin kan isaatti fayyadamee kan dhaloota egeree sanatti dabarsuutu irraa eegama. Kanaaf aadaan uummanni Oromoo qabu aadaan sirna gadaa kun hiikaa qabeenya uumamaa kana karaa mirkaneessuu danda'uun qabeenya uumamaa kana namni har'a jiru of giddu galeessummaa qofa isaa eegee qabeenya uumamaa fayyadamu osoo hin taane mirga dhala namaa gara fuulduraa dhufuu danda'us kan kabaje akka ta'e asirraa kaasuun hin danda'ama. Kun immoo hojii kana caalmatti akka inni milkaa'u gochuu keessatti gahee guddaa qaba.